paging kuni Facebook kana bakka kana turgabane ture jira garuu yeroo haacaan du'esanii paging kiyya cufamee ture amma erga deebisee I think ji'a tokko dabree natti fakkaate garuu asiin Facebook live dhufee hin beeku page kiyya ka haarawaatiin dhufa yeroo baay'ee so mee kunni inni dalagu ka je'uun dhufee jedhe garuu har'illee ayyaana warroonni ayyaana kana kabajan baga ayyaana kanaan isin ga'e isiniin jedha yeroo jalqabaatiif page kiyya kana dhufaa jira anyway waanuma gabaabaa tokko hanga nama eeguutti jiru waan gabaabaa tokko isinitti dubbadha jedheetiin kalee I think namni baay'een quba qabdanii imbaasiin Ameerikaa ka Itoophiyaa jiru suni postcardii wayii tweet godhee ture postcardiin suni baga ayyaana isin ga'e ka jedhu jecha tokko afaan kara 5-6tiin achirratti kaa'anii jiranii jechuudha afaan nagaa ka jedhu afaan amaaraa qubee afaan amaaraa fayyadamanii yookiin gi'iz saaba qubee kana fayyadamaniitiin barreessanii jechuudha so baay'een aaree jedhe aaree warratti illee katabnee jirra impact statement illee gadhiisnee jirra akkasumas immoo xalayaa peejii I think lamaaf walakkaa tokko barreessinee erginee jirra imbaasii akkasumas state department illee warra keessa ol beenuulii katabee jira jechuudha maaf isinitti maa jira isinitti fakkaate I think namni baay'een kan argaa jiru gammadeetiin baga dogongora deebistanii jettanii ilaaltanii garuu akka dogongoraa miti wanni sun ka ta'e namni keenya ka beekuu qabu I guess dhaamsi kuni uummata keenya ka mootummaa naftanyaa kana wajji jiru uummata keenya ka alumatti ammoo dubbiin hin galinii fi it is actually dogongoraa miti wanni ta'e sun intentionally ta'ee jedhe jechuudha because yeroo baay'ee fi naftanyoonni Oromooni afaan Oromoo qubee sabaa kanaanii yookiin qubee gi'iz qubee afaan amaaraa kanaanii akka Oromoon barreessu barbaade for long time waanan hedduu kanarraa ka beekutti jira so I was very disappointed embassy in America warroon achi keessa dalagdu akka naftanyaa ta'an for long time even ani bara 2018 akka carraa ta'eetiin yennaa walgahaa turre warra ambaasadartootaanii warroota oofisa adda walgahaa yeroo turre suni itti dubbadheen ture haasaa kanarratti harka 95 ol akkan dhaga'e qabatamaa illee hin qabu garuu seera Ameerikaa keessatti gosa namaa gaafachuu hin danda'anii harka 95 ol naan jedhanii kachi keessa jiru naftanyoota jedhanii uummata jijjibbaa uummata Oromoo qabu achi keessa jira jibbaa Oromummaa warra dogoggortoota achi keessa qofaa miti yoo laattanii jettanii baay'inummaa yeroo dhiyeenya kanatti kana dhageessanii Twitter irratti illee bakka adda addaa irratti illee nan barreessaa baay'inummaan Oromoo percentage 60 eessaa fidellee ta'ee namni tokko illee taatu na gaafatee jira lakkoofsanii achi oli lakkoofsi uummanni Oromoo biyya san keessatti arga percentage 60 olii sun itti aanaa special envoy ka ta'e Peyton ka jedhamtu akka tasaa afaanii baateetiin artikilii keenyatti illee katabnee jirra mootummaan Ameerikaa illee nama beekuma lakkoofsa Oromoo gadi xiqqeessanii lakkoofsa Oromoo percentage 40-35 tti deddeebisanii lafa Oromoo illee lafti Oromoo harka 70 oli lafti Itoophiyaa harka lafa Oromooti uummanni Oromoo Itoophiyaa harki 60 oli uummata Oromooti uummata Oromoo walakkatti gamuranii 35 gad deebisanii ummata lafa Oromoo walakkatti gamuranii kaana sii kennanii kaana achi kennanii gara maraanii diina nutti bitanii otumaan nuyi misoomne jennee akkas godhanii jiranii anyway so qubee sun akkas godhamee jira akka dogongoraatti akka laallamuun qabu waan akka tasaatti laaluu hin qabnu namni keenya because intentionally Oromummaa fi afaan Oromoo balleessanii afaan Amaaraatitti aadaa Amaaraatitti qubee Amaaraa akka fudhannuuf wanni isa wanna godhanii jiranii wanna beeknuuf jechuudha kan san keessatti dubbadhee jedhee mee kanatti aansee har'a akkuma isiniin jedhe wanna peejii kanarratti yeroo jalqabaatti dhufuu kiyyaa jechuudha mee ni bahe kalammataa irratti ammoo mee komantii kana keessa sagalee na dhageettanii I'm doing fine galatoomaa komantii keessa ilaalaa jira jechuudha qabxii biraa ammoo dara xiqqoo milee namni keenya perspectivii waan amma deemaa jiru kanarraa akkamitti ilaaluu qabna akkamitti ilaalamuu qaba ka jedhu xiqqoo dubbadhee yoo jedhe akka gaarii waan baay'ee bareedatti ilaalee jedha
وتاتا جماعة دبرة UN Human Rights Council obviously investigation darbijechu sun واحد دباري ده توكو investigation كموتوما Ethiopia Human Rights Commission doing someone romo ak maqala bika godeshan motumma ala kana olitti ak motumma onni sun daaba kijiba kate mirkane sefi jede lammata ammo akama ma hin tokko jedhu sigire nam martinu gada kesa refa qawaja skeleton in the I think in a closet kajaran safane ngela fasani duguma auto investigation Ethiopia kesa kadufe refi la kofsan qabni Oromia kesa jira refi maqayin qabni duuti haman كسن ورنا فنيا أمام مطمع مارا كناني أكسمس مطمع فدرال أتين كته أجد ريفي بودان أورميا كيس جرا كنافي وانتي أورمو يود فيجد إيروبا ورا تجري فورك هاوني ليجران ورا تجري فورك because أورمون جارا جاتشن جربا كان تقوم بربادن كرب كنت مو مارا بسبراتهم تين نفتني مكينا كبكرو فين بيكني أورميا كيس تدلته afaan oromoo hin dubbata akko akko oromoo fuuqa mu fakkaatee namoonni makeenya qoqqoolee jira kara maraan jechuudha kara gandummaadhaan kara amantiidhaan kara adda addaatiin ajandatti fayyadamee warra qoqqoolee jedhu du'iin salmaan oromoo kan hin dhagahamne maratu bakka haasaa wannaa dhufee jedhu harka baaseetiin dubbatu dhufa jechuudha anyway so wanni amma laal jimaata dabree UN council dabarsee jedhee midhata ammoo TDF akkuma beektanii withdraw godhu sun ammoo hedduu waan gaariidha waa hedduudhaaf gaariidha kara tokkoon obviously mootummaan yaadatan taate juunii 21 TDF maqalee fudhatte jette jimaata sanslaa UN walgahii murtii genocide jedhu genocide UN ton ta'in murtii guddatu dhufaa jiru US already May keessa murteessitee turte kan iyyuu kabeeku garuu marii guddatu ture jimaata sanii garuu jarri wixateen qabatte so qara kamaal ture abiyyatu ummata saamaa jira ummata ajjeesaa jira ummata gudeedaa jira duuga sanyii tira godhaa ture amma maal ta'ire warra TPLF illee maqaa jar barlees abiyyiin kalee badaa ture itti roorrifamaa ture suni ammallee warra Tigiree irratti illee deebi'e jechuudha so amma sababa naftanyaa hiriirratti baatee addunyaa ittiin dhaabamtu kana cufa jalaa fudhattee jirti jechuudha amma wanti Tigiree itti ka'amu addunyaa itti dhiibduuf hin jiru because Tigireen gaafa dabre bahaan geette sun finfinnee seenuu dandeettii turte easily garuu dhiibbaa addunyaa guddaa dura jira TPLF aan goddeebii barbaaddi TPLF akkana ka jedhu waa hedduutu dhiibbaa guddaa waan jiruuf kanaafiyyuu withdraw goote jettee jechuudha kun amma maal godhaa kar tokkoon waan sababaa ittiin himatan hin qaban lammaffaa immoo Itoophiyaa mootummaan kalee akkuma beektanii lola qobboorratti lola guddaa waraana guddaa dhabee caabaniitiin keessi qullaa waraana kan intifachuu hin dandeenyu Tigraay noo seene hin dhumannaa kanaaf iyyuu deemuu hin dandeenyu ka jedhuuni bakka lamatti wali qoodanii amaarri haa deemnu dhiisnu jetti wal Oromoo hin deemnu jettee anyway Tigraay hin deemnu jedhanii murteessanii keessaa ba'an jechuudha sunillee taatee fi miti humna laalaniiti assasii godhan irraa hafuu hin danda'anii jechuudha saniif akkasii murteessanii jedhanii so marattu that is one gari Eritrea no baashe jette Tigreen jaraaf waa hedduu tokkoffaa kun ofii jara otoo drone of jabeessanii jedhanii lammaffaa irratti ammoo lafa karaa west fi south amaarri qabattee jirtu kana achirraa buqqisu karaa Sudaan walitti banuun waa hedduuf jara qarqaaree jira jechuu akka Tigreetitti akka Oromootitti ammoo maal qarqaarettanii ilaaluu yaadu qabdanii naasuun illee kaargaa jiru xiqqoo I think misunderstanding jira Oromoodhaaf maal kana nutti qaatee tokkoffaa namni keenya ka beekuu qabdanii lolli otoo deemaa jiru uummanni keenya du'uun dhaamne keessattuu amma fakkeenyaaf hagatti TDF dhuftee walloon qabattee gar Dabra Birhaan dhuftee duuba deebite uummanni walloo discriminate ta'ee jira kara wallagaatiin olaaltanii jettan amaarri achi teettee uummata keenya mana guddee ganda bakka mara fixaa jirti so lolli addunyaan kan asirratti hargufamtee qaaqaa jirti namni keenya moodduu kan keessatti du'ee fisaallee maqaa dhabee jira maaliif kan isinitti himaa jira so amma TDF baate focusing amma akkuma agartan mootummaa special envoy waan jedha geetanii jirtan BBC irra interview go kennee jedhu kana gaafataa turre Tigreen gaafii kennu deebistee jiranii jira so Tigreen gaafii jira deebistee amma harkee Abiyyi eegaa jiranii jechuudha Abiyyi amma national dialogue godhuu danda'a national dialogue nammoo akkama jaannu kanatti olma ka'eetii ni kotta tenamde dura waraanni dhaabatuu qabaa jedha waraanni amma akkuma beektan Tigreen haga lafti si occupy taate because lafti Tigreen lafa Amaaraa fi Affaariin occupy goote kanaafu keessa bahuu qabdi jedhan akkasumas ammoo amaarri fi Eertiraa illee lafa Tigree keessa bahuu qabdi amaarri kun beektan ammoo keessa gariin baatu jechuudha achi booda ammoo warri waraana qabu belligerent warri qawwee lolaa jiru kun dura jalqabu waraana
dhaabuu qaba. Waraana kan dhaabu amma eenyu ree kana keessan Tigreellee warra waraana qabu jechuudha. OLL qabatee kunniin martuu dhaabu. Kun kan maal godhee jedha dirqama akka warri kun haasaaf dhufanii godha jechuudha. Waraanni yoo dhaabateen booda warri kun walii galteen jirtu jiraate gara national dialogue dabra jechuudha. National dialogue darbe jechuudha immoo kan transitional government iti jechuudha. Garuu saniin duratti waa hedduutu jira. Garuu anyway kennatti deebi'ee yoo jedhu yoo amma Tigreen akkuma jettee kana baatee warri kun waraana kara South-dhaaf West-dhaaf yoo bilisoomsanii jedhan bilisoomuu iyyuu dandeettu anyway maarillee salphina jiraati salphannee jirra iyyuu jalqabdee jirti already keessaan abiyyillee keessaa waraana Tigreen akka inni injifannee amanee jira jechuudha. Afaanii alatti isa malee keessaan amanee jira. Kun amma maal godhanii fakkaate Oromoodhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennee jira. Tokko lolli amma Oromiyaa keessatti deemee jiru Tigree otoo hin ta'in OLLtu WBOtu godhaa jira jechuudha. Suni waan guddaadha Oromoodhaaf yeroo baay'ee because warri otoo lolaa jiru namni keenya otoo du'aa jiru miidiyaa argaa hin jiru wanta akka dubbatamaa hin jiru. Kuni clearly amma carraa mul'atiinsaaf hin qaba. Lammata dhiibbaa haasaa national dialogue adda addaa fi lolli yoo dhaabatee jedhee kan nuti waggaa lama almost gaafataa turre wanna kan akka hojii irratti dhufee jedhu as dandamee godhaa jechuudha. Kara biraatiin basically du'eet mama du'a jiru kan special amma Ethiopian National Ethiopian Human Rights Commission ka jedhu kun kan mootummaa Itoophiyaa kanaaf fuulatti dibee jiru kanaaf xinyootaati kunillee akka jarri independent hin jirre addunyaan agartee jirti. So waa hedduu dhifi garanan leelaallee karasillee laallee Oromoodhaaf hedduu bareedaadha. So I don't know namni kenna because haasaa daddaara toon argee jedhu akka waan qullattafneetti no samiillee bitaanis kortee mirgaanis kortee walgeettiin kooraadha jedhanii miti dee akkuma sanii bitaanis koranii mirgaanis koranii Oromoo of duba deebi'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo duba deebi'uu hin danda'u. Mariin national dialogue kun hin dhufa. Garuu national dialogue saniin duratti wanna ta'uu qaqqabu hedduutu jira. Kanaaf of qopheessuu qabna. Nuti kana hangana jennee atiin kala biraamoo xayyaara irratti jiru kan yaadaa ture yeroo baay'ee haasaa adda addaa xiinxala adda addaa ni kennee jenna. Kun jechuun maal jechuudha maal haa goonuu keessatti warra biyyaa jechuudha. I guess bakka kanarratti dhaamsi ani qabuu fi warroonni mootummaa keessa jirtan mootummaa PP kana keessa jirtan mootummaa naxxanyaa kana keessa jirtan already hangama kana naxxanyoonni quuftee nama keenya kan biyya Ameerikaa kan citizen Ameerikaa ta'ee jedhe gatii afaan Oromoo dubbate qofatti akka jaanjaa jiru argaa jirtan. Isin poolistoonni gubbaarraa Oromoodha jala warra jalatti isin aangoo qaba akka kalee TPLF Oromiyaa keessatti TPLF nama Tigree hayyama gaafatanii jiran hadda ammoo warra Amaaraa ta'ee jira warra naxxanyaa ta'ee jira argitanii jirtanii miti kanaafiyyuu guyyaan kun isinitti dhihaa deema malee wanni kun jijjiiramaaf dhufaa hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qabda warri poolisoota ta'ee taayitaa adda addaa irra jirtanii warra waraanaa wajjin karaa bantanii waraana waliin makachuu namni keenya du'uu hin qabu. Kana jechaa fi akkuma dhageettan attiin qonna irra deebi'ee isinitti illee hin qabu waraana Oromiyaa amanuu diddaa fi waraana naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti fidaniitiin akka Oromiyaa patrool godhuuf deemaa jiran because isni amanan jechuudha. Kanaaf iyyuu akka yaada kiyyaatitti qeerroo ta'inallee waraana WBOllee uummanni ofiisaatti ganda mara tokko bilisoomsuu qaba. Namni bilisoomsu tokko hin jiru. Warroonni naafxanyaa kun ammoo kadhumaati kan irra ooluu barbaadde because sana tartee jennaani Itoophiyaan kaleessuun baddee jirti. Itoophiyaan kaleessuun hin jirtu. Ikoonomiidhaan hin jirtu. Dippiloomaasiidhaan hin jirtu. Beyond Allah kuma jirta nama just anyway rakkoo guddattu Itoophiyaan waan xiqqaate waggaa 50 duuba deebitee jirti. Bakka hadha jiraachuu kana dhaquu fi waggaa hedduutu Itoophiyaaf hanqatee jedha. Kunoo kanaafuu maal godhuu qabdanii warroonni aangoorra jirtan tokkoon isin nyaatuuf deemanii hadha isaanii hadha shanii jedhanii ebaluu haa jedhan malee adda shanii jedhanii nama wallaggaa xiyyeeffatan malee boru Arsii boru Shawaa boru hundayyuu godhan jechuudha. Mootummaan kun mootummaa naafxanyaati argaa jirtan maali fakkii namni afaan Oromoo dubbatu Oromoo biyya alaatti yoo dhufee jedhu alaabaa Oromoo qabate suuraa nama adda addaa wajjin ka'ee qofa irratti xiyyeeffamee hidhamaa jira doorsifamaa jira akka agartan poolisni yoo nama qabde hattuudha. Kanaafiyyuu wanna kana mara argitanii ittiin dhiisina. Akka yaada kiyyaatti qaawwala manaa bakka maraaniyyuu because mootummaa Amaarin jirtu cabdee jirti afaanuma qofaan jirti afaan sanillee akkasirra ol isin dhaamaa jechuudha. Qeerroodhaaf ammoo qeerroof qarree warra biyya keessa jirtanii dhiibbaa guddaa keessa jirtanii. Kanaafiyyuu eegaduun keessanii oolle maaliif uummata keessaniif qabsooftaniitiif maaliif ganda keessa bilisoomsanii waan gosa keessaniif akka dhiiraatti dhaabbattaniif hin duune akka dubartiitti dhaabbattanii hin duune. Kanaafiyyuu akka yaada kiyyaatitti of laaluu qabdan. Bilisummaan asii Ameerikaa teenyee isiniif innee isin sireera teetanii jirtanii jirtu. Uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti harka 35 akka Itoophiyaa jettoo 35 gargara miiliyoona 40 wayiiti. Uummanni miiliyoona 40 keessaa otoo miiliyoona tokko qofa
lolaaf ka'ee jire otoo miiliyoon tokko qofa hiriira ba'e otoo miiliyoon tokko qofa karaa cufe otoo miiliyoon tokko qofa nagaa qabsuma kana jedhe irra ooluu dandeenya miiliyoon tokko dhiisee walakkaan illee ta'an jirta so kanaafiyyuu ummanni Tigraay persentii 6 miiliyoona kara 7 baay'ina kana godhuu danda'ee addunyaan amma Tigraayin kabajjee jirti galatoomaa jedhaa jirti in fact waa hedduu yoo abiyyi kana dabre ka jara miidhu taate yoo amma as publicly bahee Tigraan hin seenu jedheera otoo baruu yaada jijjiiree Tigraan hin seenu because Eertiraa achii baasaa Eertiraan qophooftee seenaa jirti Eertiraa achii baasaa abiyyuun na qabaatee is unlikely nevertheless addunyaan itti kaatee jettee kanaafiyyuu unlikely dha so kanaafiyyuu namni keenya ka yaaduu qabdan isinii taraan jirtu du'aa jirtani namni keenya ka wallagga irratti du'aa jiru bineensaa miti biyya Madagaskaarii hin dhufne namni kun naannoo Amaaraa ceetii miti ka du'e namni kun otoo asitti akkasitti du'aa jiru akkamitti namni keenya ka Baale jiru akkamitti namni keenya ka Harargee jiru ka Boorana jiru akka cadhisee taa'ee jira gaafii yaadatta waggaa 4-5 hadda lafti Finfinnee irraa master plan ka'ee jedhe lafee lafatee jettee bakka hundumaa irraa kaanee jenne soo kanarraa ka'uu qabnaan wanni sun godhuu qabdanii jedha warra biyya alaatiif ammoo dhaamsi guddaanii mariitti barbaachisee jira rakkoon Oromoo di Amaaraa miti rakkoon Oromoo ofumaaf gingilchina sii galee martinuu mootiidha martinuu na kadhadhaa jedha martinuu ana malee jedha waggaa 50 jijjiirama ta'u isa immoo achuma taa'ee natti mammaakni tokko maalidha namuudaa jedha sii galee jijjiirama tokko ta'u fidin waggaa 50 waggaa 20 waan tokko godheetiin achirra taa'ee namuudaa jedha muudamuu barbaada nama muudamutu baa'atee jedhe Oromoo keessatti kanaafiyyuu hopefully waa hedduu adda addaa dalagaa jirra Rabbi nu gargaaree jedhee kana keessatti yoo isin waamne hirmaannaa keessatti hirmaadhaa isin jedha wasi hirmaannaa waggaan dhumaa jira waggaa haarawatu dhufaa jira abdii haarawatu jira waan hedduu nu gammachiisu malee waan hedduu nu gaddisiisu jira already kaffaltii guddaa kaffallee jira kaffaltii guddaa yeroo addunyaan quba nu qabne namni keenya du'iinsa akkanatti du'aa jiru haarawaa miti hidhamiinsi miileenaan namni keenya baqatee biyya keessatti miti biyya alatti darbee namni keenya hagayyaman taateetiin mootummaa Itoophiyaa kun hangi jimanitti baqataan keenya akka baqataan taane akka gabratti ilaalamee jira keenya keessatti ilaala ummanni Tigraay yoo baqateetiin ke Suudaanii dhaqee jedhu boordarii Suudaan irratti dhufanii welcome godhan keenya ammoo baqatee Keenyaa dhufee jedhu akka bineensa achi gara Finfinnee gara Itoophiyaa deebisamee jira kaachirraa hafe hoo Keenyaa irratti hin galmaahu boordara Ugaandaa irratti galmaahee jira Somali kun harka Itoophiyaatu keessa jira UN Keenyaa irratti nama galmeessitu mootummaa keenyatu galmeessa Itoophiyaa barbaade tokko keessaa fudhattee galmeessi jettu same thing Somalia keessatti the same thing biyyoota adda addaa keessatti anyway kanaafuu rakkoon Oromoo irra jiru rakkoo Itoophiyaa keessa jiru qofa ta'uu ta'een gaafa Afrikaa guutuuti jedha wanti guddaan ka gammannuu qabnu karaa dippiloomaasiitiin hojii guddaatu nu baafame kana jechuun mata jechuu kiyyaa miti garuu wanti gaarii ka gammachuu qabnu Oromoon akka eenyu ta'e baay'inni isaa implication isaa sirni hafxanyaa kan sirni Amaaraa kun ka'oggaa 150 Itoophiyaa irra ture amma qulqullaa'ee as bahee jira bineensi isaan akka ta'e kun nu gammachiisuu qaba jedhee akka yaada kiyyatti ilaalee jedha mee haganaaf nagaatti fayyaana ta'a waggaa ayyaana gaarii siif hawwee jedha bye